Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaya qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa immoo viidiyoo addaati. Isinillee isin fayyadee qabadhee isinii dhufe inshallah. Dhiyoo tana hiriyaa tiyya takka waliin asuma haasofnu biyya galuu barbaaddi. Gara biyyaa galuu barbaadamee osoo si ta'ee maal qabattee gara biyyaa galtaa maaltu biyyaan baa kana keessa yoo fudhadhee galena fayyadeettee yaaddeetteeti. Yaada kiyya na gaafattee wajjin haasofne jechuudha. Wanta ani osoo biyya kana keessaa hin gala jedhee qabadhee galuudhaaf na fayyadu ka osoo ana ta'e gochuu barbaadu jechuudha. Isiidhaaf himee jira. Eegas yaadi kiyya kuni obboleewwan kiyyallee ka biyyaan baa kana keessa jiran tokko tokko hin fayyadee obboleewwan nama tokkoof lamallee yoo ka fayyadu ta'e yaada kiyya isinillee isiniif qooduuf inshallah. Mee osoo isin ta'e hoo gara biyyaa yoo galtan maal qabattanii galuu barbaaddanii akka yaada kiyyaatti ammoo wanta isin fayyada jedhu tokko isiniif himuuf inshallah. Viidiyoo haga dhumaan afaana turaa isiniin jedha. Yoo jaallattan ammoo like guddittii san tokko hin dagatina. Like godhaadha, share illee obboleewwan keessanii godha inshallah. Yeroo baay'ee namni biyyaan baa kanarraa gara biyya ofii yeroo galuudhaaf deemu wanti irra heddumminaan qabatee gara biyyaa ka galu kan arge irra baay'inaan uffatuma garaa kana jechuudha. Nama biyya dhaqee biyyaas deebuudhaaf ta'u osoo hin taane ka gara biyyaa ofirraa gara biyya ofii galuudhaaf ta'uuf yaadi kuni garuu ka dhaqees deebuuf ta'ullee gara maatii isaa deema waan ta'eef hin fayyada. Ani akka yaada kiyyatti uffata baay'isee hin deemu. Yeroo asii gara biyyaa deemu uffanni biyyaayyuun jira. Uffata biyyaan baa kanarra uffata biyya keenyaatu irra babbareedaayyuu uffata hin baay'isu jechuudha. Wanti ani baay'isu yoo jiraate wanta akka meeshaa elektirooniksii ka fakkeenyaaf amma yoo ka wanta rifeensarraa ka fudhannu ta'e wanti ani amma jedhu kun hundi isaatiyyuu biyya keenya hin jira garuu gatii xiqqaadhaan hin argamu. Wanta biyyaan baa kana keessatti karuma salphaadhaan akka salphaatti bakka hunda jiru argamutu yeroo nu biyya galle ammoo biyyatti ima jira wanni biyyaan baa jiru ku wanti biyya keenyallee hin jiru garuu gatii xiqqaadhaan hin argatan jechuudha. Wanta akkama fakkeenyaaf rifeensa keenyaaf yoo gara biyyaa galle nu fayyadu rifeensa ofirraa qorrisiisuudhaaf filaaf ittiin filatuudhaaf nu fayyadu ka elektirikii kana jechuudha. Istishwaaraa jedhama natti fakkaata afaan arabaatiin. Wanta akkasii sanfaa fudhadhee gala. Ammasii kan mataa kiyya kana yeroo garii rifeensa kiyya maal jedhama tokkosuudhaaf ibiddaan straightii godhuudhaaf na fayyadu. Yeroo tokko mana kiyya keessatti babbareechisuudhaaf na fayyadu. Amma hoo biyya dhaqne wanta akkasii sun biyyallee bakka hedduu jira garuu birrii xiqqoodhaan hin argamu. Wanta akkasii fudhadhee gala jechuudha. Wanta akka meeshaa mana keessaa kana fayyadu ka gara biyyaa yoo gale na fayyada jedhee yaadu keessaa tokko ka amma kinoo lixiidhaan bukeessanii yeroo keekii hojjechuudhaaf ta'anii daakuu wanta garagaraa lixii walitti bukeessuudhaaf nama gargaaru kana gosa hedduutu jira. Kama keessaa ta'e ka fudhatanii galuudhaaf namatti mijaa'u akkasii san fudhadhee gala jechuudha. Ammasii wanta ka akka bunaan daakanii buna qofaa miti wanta garagaraa ka bulleessuudhaaf firii qimamii garagaraayuu mana keessatti yoo daakkatuu barbaadan qimamii shaayii kan waxii kan goon garagaraatti daakatuudhaaf na gargaaru jechuudha. Maashinii akkasii xixiqqaasaa ka fudhadhee gara biyya kiyyaa galuudhaaf na gargaaru akkasii san fudhadhee gale jechuudha. Ammasii kan juusii garagaraa biyyi keenya biyya kuduraaf muduraan badhaatee biyya ajaa'ibaati. Gaafa gara biyya kiyyaa gale maangoo mi'aahaa sanfaa'ee yaadi jettani. Maangoo sanfaa juusii garagaraa ittiin juusii godhachuudhaaf nama gargaaru maashinii akkasii ka gara biyyaa fudhadhee galuudhaaf ta'u gosa hedduutu jira. Kanatti mijatu akkasii ka sanfaa fudhadhee gala jechuudha. Wanti sun hundumtuuyyuu biyya keenya hin jira dhabamee miti garuu yeroo achi deemnu akka salphaatti yookaan ammoo meeshaan biyyaan baa kuni kara biyya keenyaa kana yoo dhufnu ka biyya keenyaa irra baay'inaan chaayinaadha akkuma beektanii torbaan tokko lama sadi dalagee jennaan cabee lafa taa'a ka biyyaan baa kanatu irra kwaalitii qabaa jabaadha. Ammas gatii xiqqaadhaan asii bitannee deemna jechuudha. Wayita gara biyya keenyaa galle wanta akkasii sun nu fayyada. Ammasii wanti gara biyyaa galle nu fayyada yaadu keessaa
maashinii shunkurtiidhaanii katattafamu ka babbareedaa bifa hedduutu jira. Ka shunkurtiin daakamu akkas akkasii sanfaa qabadhee gala jechuudha. Ammas kan fooniin daakamu ka yeroo soomaa faa sambuusaa wanta garagaraa hojjechuudhaaf yeroo soomaa qofaa miti yeroo kaanillee akkuma nutti mijatetti foon keenyattiin daakkatuudhaaf nu mijatu. Xixiqqaasaa ka galuudhaanifillee nama hin rakkisne ka kiiloo guddaallee hin kaafne ka akkas akkasii san fudhadhee gala jechuudha. Ka fooniin daakamu san qofaa miti wanta akka xixiqqaa isaa ka timaatima yeroo amma timaatima qorqorroo kana faa yookaan ammoo tunaa qurxummii ka xaasaa keessa jiru kana faa wanta akkas akkasii sanfaa banuudhaaf nama gargaaru. Sakandii 2-3 keessatti amma gaafa biyya jirru sanfaa billahaanii wanta akka dhagaafa irratti gadi dhodhoofne akkasitti daqiiqaa meeqa nutti fudhatee billaha muruu turre. Akkasitti ammoo of muruulleen hin jira gaafa garii yeroo of muruulleen hima jira. Ka akkas xaasaa saniin banamu faa daqiiqaa 2 daqiiqaayyuu hin gahu wanta akka sakandii 2-3 keessatti ittiin banamu ka akkasii kan nama gargaaru sanfaa yoo qabannee kara biyyaa galle bareedaadha. Ammas wanta akka buskuta garagaraa faa muratuudhaaf yeroo jennu ittiin muratamu ka wanta akkasii sunfaan xixiqqaadha borsuma keessa kenne ofirraa galannaani ka qirxii garagaraa qabu buskuta garagaraa ittiin baafatuudhaaf ka yeroo keekii hojjetan keekii qirxii garagaraa nama baasu meeshaa akkas akkasii sanfaa yoo qabannee galle hedduu tokko bareedaadha jedhee yaadaani. Isin hoo osoo isin tahemee waan akkam faa qabattanii galtanii kana hundayyuu qabattanii galtan jecha osoo hin taane akka isinitti mijatetti yeroo galuudhaaf taatan wanta isiniif laafee ka osoo biyya haga goyta galtanii irraa baatan osoo wanta akkanaa kana biyyaatti galadheenii hoo maal qaba jettanii sheenaa keessa isin hin seensifne akka dandeettanitti akka humna keessanitti wanta akkanaa kana yoo kara biyyaa yeroo galtan galattaniin isin fayyada yaada inshaallaani. Wanta akkanaa waa hedduutu jira. Ani wanta yaadadhe tokko irraa isiniif hime inshaallah. Akkasuma ammas kan mana keessaa qabu katti fayyadamaa jiru ka gaafa yoo gara biyya kiyyaa gale fudhadhee gala. Akkasuma gara biyyaa galuu qofaa miti yeroo maatii ilaaluudhaaf gara maatii deemtaniyyuu wanta tokko kan akkanaa kana harka keessatti yoo qabattanii deemtaniif hedduu tokko nama fayyada. Hin yaadadhani gaafa biyya jirru hiriyaa haadhatiyyaa takka dhiirsisii biyya Suudii kana keessa jira. Kan amma bunaan daakamu ka qimamii garagaraa daakamuun kana qabdi jechuudha. Isiin abbaan kiyya ka absuudaa gurraacha kana faa qullubbii adii wanta garagaraa daa'imaan walitti makee nyaatu baay'isa ganama isa san nyaachuudhaaf barbaade nu ka ittiin daakamu san mana keessaa hin qabnu isii bira deemne yeroo hundayyuu absuudaa gurraacha kana faa shunfaa kana faa daaksifne finnee mana keessatti walitti makne akkasitti kennuufi turre. Wanta akkasii sayyoo qabaattan hedduu tokko sin fayyada. Ammas wanta yaadadhe keessaa tokko ixaana urgaa haa'unsi babbareedaa kanneen bakuura kana mana keessa arfatuudhaaf kan elektirikii kan girgiddaa qofatti kaanii ofirraa mana kee keessatti gafedhii keetii arfattu mana kee urgeeffatuudhaaf wanta akkasii xixiqqaa sanfaa yoo qabatanii galanii hedduu tokko bareedaadha. Hedduu tokko nama fayyada. Akkasuma kana uffatallee fudhatanii galan bareedaadha. Uffata fudhatanii hin galina jechuu kiyya osoo hin taane uffanni biyya keenyayyuu hedduutu jira. Garuu uffata biyya ambaa kana jiru ka gara biyya keenyaa yoo galle argatuu hin dandeenye kan akkasii sanillee yoo qabannee galle bareedaadha. Garuu uffatuma qofa borsaa keenyatti gadi guurree yoo biyyatti galle uffanni bu'aa hin qabu. Wanta akkasii kan nu gargaaru sayyoo qabannee galleen hedduu tokko nu gargaara. Wanta kana hundayyuu biyyi keenyallee hin qabdi dhabdeeti miti. Garuu kwaalitiin isaatii fi gatiin isaallee kenna hedduu tokko gatiin isaa ol kaadha. Humni kwaalitiin isaanillee gadi bu'aadha. Faayidaa hin qabu. Meeshaa chaayinaati guyyaa 2 qofa bula. Kana fakkaata inshaallah yaadi kiyya akkasiin fayyadu abdii qaba. Akka jaallattanillee abdii qaba. Itti yaada warri biyyambaa kana keessa jirtan hundiyyuu ana waggaa 2-3 4 na hafe jettan ofirraan tattaa'ina guyyumarra ji'umaanii waggaan akka argitanii waan argitan bitadhaadha. Lafa godhaa gaafa deemuudha kaatan ganaa maal bitaa achi eenyutu nageessaa aseenyutu nageessaa wanti jedhamu hin jiru fudhataniituma ka'anii of jala wanta argame yeruma argametti yeruma gadi baatanitti yoo ka online irraa waa bibbitattan
taate ji'a takkatti wanta tokko ji'atti aanutti wanta tokko akka fedhii keessanitti bitatuu dandeettan jechuudha inshallah. Akkasin fayyadu abdii qabaa. Yoo jaallattan ammoo like, share, comment, subscribe godhaadha. Video kana share godhaa obboleewwan keessan hundaafiyyuu baay'isaa nu fayyada jedhee yaada inshallah. Kanaaf obboleewwan kiyya hundayyuu bira haa dhaqqabu. Like illee godhuu hin irraanfatina inshallah. Akkasuma wanta ani isinii qopheessuu barbaadu yoo jiraate yaada keessa wanta akkan isinii barsiisu barbaadda yoo jiraate akkas jalatti naa barreessan inshallah abdii qaba. Dubbiseetii anillee keessa wanta ofii kiyyaa beeku qofa osoo hin taane wanta isin beektanillee jalatti yoo naaf barreessan bareedaadha. Anillee isinirraa baratuu barbaada wanta beeku anillee isiniif qooda inshallah. Akkasuma yaadi keessan natti tolee kan nama barsiisu yoo ta'ellee asumaan ol deebisee obboleewwan kiyya kabirraallee akka irraa baratan gochuudhaaf inshallah yaada qaba. Kanaaf yaada babbareedaa yoo qabaattan as jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoon narraa kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.